Raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqaleetti dhiyaachuun duula yeroo ammaa kana gaggeessaa jiraniin of duuba deebuun isaanii dhaga'ame. Itti aanaa wayyeessaatu akka taanutti qindeesseera. Raayyaan ittisa biyyaa opereeshinii kibba Tigraayitti gaggeessaa jiruun yeroo ammaa kana magaalaa Maqaleetti kan dhiyaate yoo ta'u, yeroo kanattis humni addaa naannoo Tigraay humnaan of duuba deebisuuf yaalaniiru. Haa ta'u malee yeroodhaaf gara Aksumii fi Aduwaattis deebi'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee seenuuf kan itti dhiyaatee ture, amma garuu kan duraan kiiloomeetira 70 galfatee gara 258tti of duuba deemuun dirqameera. Uummanni yeroo ammaa kanaaf hundi addaa naannoo Tigraay waan gargaarsa qara biraatiif qabus fakkaata. Akkuma isin argaa jirtan kana baay'ee tokko kunoo miidhaan guddaan duraan gahee hedduu sun boojanii jiru. Namoonni hedduu sun biraa du'ee jira. Garuu isin warri miidiyaa kun yeroo kana nu haasofsiiftanu yookaan immoo takkaa'uu miidiyaan gabaastan isin hamilee keessan kaasuun malee miidhaan duraan gaaru cimaan keessumatti iyyuu yeroo Aksumii fi akkasumas Aduwaa to'achuuf jennu irratti miidhaa cimaan duraan gahe nu keessaa yoo xiqqaate guyyaa tokkotti nama 1,500 ol hanga 2,000tti kan dhuufaa jira. Kanaaf mootummaan kun yoo seerri dhugumaan jiraate humna waraanaa yookaan gaanuu dabaluu yookaan immoo gallee leenjii waraanaa cimaa furnee booda itti deebi'uu qabna. Kanaaf mootummaan qaama dhimmi ilaallatu kanaaf osoo dafee kallattiin nuuf kennee jenna. Akkuma isin ilaaltan kanatti yeroo baay'ee kunoo akkasitti yaane lafarra nuuf xaa jiru jechuudha. Ilaan maqaan koo Gitaachoon jedhama. Kanan dhufe Oromiyaa kibba Oromiyaa ijoollee Lubbaaborii. Amma kunoo fakkeenyaaf ana ajajaa 20ffaadha. Nama hedduutu na biraa wareegame. Ijoolleen naannoo keenyaas jiranii. Humni kun baay'ee meeshaa ciccimaa qaba. Baay'ee meeshaan isaa meeshaa waraanaa hedduu hidhatanii jiru. Garuu meeshaan isaanii meeshaa humna